Ministeerri muummee Itoophiyaa pirezidaantii dhaaba biyya bulchuu paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad ministeerota haaraa muudaniiru. Obbo Tamasgen Xurunesh naannoo Amaaraa godina Goojjam Bichinnatti akka dhalatan muummee ministeerri Abiyyi muudamaaf yoo dhiheessan himaniiru. Ashamaa harka fuunee daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii keenyaa oduu bal'inaan. Ministeerri muummee Itoophiyaa fi pirezidaantiin dhaaba biyya bulchuu paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad ministeerota haaraa muudan. Paarlamaan Itoophiyaa har'a yaa'ii idilee 15ffaa wiixata geggeessaa jiru aanga'oota muummee ministeera Abiyyi akka muudamaniif dhiyeessanii ragaaseera. Bu'uurama kanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaddara Itoophiyaa ta'uun waggootan tajaajilaa kan turan ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'anii muudamaniiru. Kana dura obbo Dammaqaa Mokonnin aangoo ministeera muummee itti aanaa fi ministeera haajaa alaa qabaachuun waggootaaf tajaajilaa turan. Amma garuu aangoo lamaanii ministeeronni mataan muudamaniiru. Obbo Tamasgen Xurunesh ammoo ministeera muummee itti aanaa ta'uun muudamaniiru. Obbo Xuruneen dhiyeenya hoogganaa dhaaba tika Itoophiyaa akkasumas pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'uun tajaajilaa turan. Gama kaaniin Dr. Magdas dhaaba ministeera fayyaa ta'uun bakka Dr. Liyyee Taaddasaa buufamaniiru. Ambaasaddar Redwaan Huseen Daayirektara ol'aanaa tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa ta'uun muudaman. Gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi kan turan ambaasaddar Redwaan Huseen Daayirektara ol'aanaa tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa ta'uun muudamaniiru. Ambaasaddar Redwaan bakka obbo Tamasgen Xurunesh bu'uudhaan dhaaba tika biyyaa akka dursaniif kan muudame muummee ministeera Abiyyiitiin. Obbo Tamasgen Xurunesh naannoo Amaaraa godina Goojjam Bichinnatti kan dhalate yoo ta'u muummee ministeera Abiyyi muudamuuf yoo dhiheessan himaniiru. Obbo Tamasgen barnoota saayinsii kompiitaraa digirii jalqabaa barnoota bulchiinsaa fi hooggansaa ammoo digirii 2 qabu. Obbo Tamasgen itti gaafatummaa mootummaa keessatti qaban loltummaa fi tika wajjin wal qabata. Qondaalli mootummaa kun muummee ministeera Abiyyi waliin ejensii nageenya odeeffannoo biyyaalessaa warra hundeessan keessaa wal beekumsaa fi michummaa muummee ministeera waliin qaban achi eegala. Obbo Tamasgen ejensii hanga sadarkaa daayirektarummaatti hooggananiiru. Naannoo Amaaraa keessatti gorsa nageenya pirezidaantii naannichaa ta'uurraa hanga pirezidaantummaa tajaajilaniiru. Daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii keenyaa dhiheenya kana rakkina teknikaan mudateen isinirraa turuu kennaaf dhiifama isin gaafanna. Oduu arraaf qaban isin dhufnee kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu turan affeerraa kenna. Like, subscribe, share nu gochuun subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akka oduun fi sagantaaleen keenya daddaffiitti isin dhaqqabuudhaaf.